Qubee kodhaati ibsitu dukkana rakkoon ammaa tullee hiriyaa jaalala ha aha aha ati ifa kooti gaddisa boqonnaa. Kai di Ahanti roobsanii rukute udaa mukarraa kufe goote. Sasa namu Sakam para tu mana biti apa tu nanti sini ada Nartu pura supaya hari jalan. Dapat keseribu nama rutin. Anak wadana ketika dia wadana ketemu di hutan ni. Sip. Sampai mana? Ada banyak dia ni. Tapi kau kan? Sip. Sampai mana? Ada banyak dia ni. Tapi kau kan? Ija ko mau urji akan tu mamaru. Urji di satu nusti ya. Urji gali sip ila. Video orang no? Iya, tu tak ya dua kali dah. Eungo wamsil Euf bilbilade ko goralat Euf kanun tanin beto Lakini kwa waga no goramti. Rubat ndabi Hemenot Bilbil sanira. Bilbili Ela. Robza tuko gorano gar Tendun jayo Kana bodi gafano si wamnu Akanum bakan Kobe Akan balisi bek akas ifamana apa mereka lama tu balisa kan tinggi Bari kau kan aku belan nanti Sri masa after gabisin dia mati Kanaf ifamana aku Sama kali. Aku beras jawab. Aku kap. Aku polisi ko nanti. Isi. Domina bonita Bonita dulu Aku harap Berbalik. Ini sawari tahu itu. Kobe Sefana Ramir Geru Wan sini ubahin tekan di tfakar Kali tinggal aja. Martiket
Hedduunatti qaamteetti. Akka itti dhiifama ishee gaafadhu wallaati. Badii kee ture geggeebiidha. Garuu immoo kanaaf dhiphate. Aannan dhiyya saanaafis. Dhugaa? Dhugaa. Akka naaf gooteennaa waan ati barbaadde siin godha. Yeroo isaanan akkatti gammada kan tuu barbaade. Eeggatti jaalladha. Anillee. Amma asitti ni. Tole. Eesaan taatoti? Manatti tolaan turreeyyuu kilaasii keessa rafaan ture. Eesaan taatoti? Manatti tolaan turreeyyuu kilaasii keessa rafaan ture. Dhuguma jedhu kaakiin keessa kaan kaana. Fiilmii eessa agarsiisu? Fiilmii maali? Laata fiilmii wayii? Natti agarsiisa. Agarsiisa. Maal? Nooraa baawultanii? Isinutuma kana ilaaltanii dhuftanii narra goruu dhiistanii lubbuu keenyaaf baqachaa jirru. Ani immoo kana deemee roobaa boobsanitti argisiisee utuu isaan barsiisaa bira geessanii harkaa fuudhee jedha. Amma waan isiniin jedhe naa gochuu qabdu. Kottu iskoorri na dhugadha. Kottu immoo isin nan godhu. Amma diimaatiin tarsoo naa bitaa. Sasin dhugaa alta maaliin godha diimaa naa bitaa kottaa. Naa fiddanii? Saya kaget sih jaga. Kan? Jadi. Ban, pada ni kan? Tiga, selesai sini ada lagi sangat ada sih. Sini kamu. Mana tu kan bisa kuda. Merci. Kafaki hojjetu. Obboleessa kootti hedduu waan muffattee jirtu natti fakkaata. Ayyeen baay'ee. Ifama godhiif balleessaa isaa hunda hubata. Ati immoo nama gaariidha jedhee yaada. Amma galmata waan itti qabamtu natti fakkaata. Ani taakuleen baay'ee man jaalladhaa ture. Yeroo inni akkas waadaa koo nyaatus baay'ee mana siiti. Kanaafuu akka itti baraaramu illee. Sirrii keedha. Aniyyuu amala kan kee wajjin wal fakkaatu baay'eedha. Yeroon siin jedhuuf nama wantoota dubbatee dubbisaa sanaa kan hedduuman jiru. Garuu immoo jaalaladhaan seera. Baay'ee akkasii jaallachuu beekan. Ifama gochuun immoo dirqamadha. Garuu akkamitti akka ifama godhuun beekusa jechuuf immoo sanaaf dhisi. Hunda isaa yaadatu sirreessa. Isaaf hin dhiphate. Garuu immoo wanti tokko wanta isin jedhee gochuu qabna. Akkamitti akka ifama gochuu keessas sirriitti sirreessa. Sammuu aayaa kan hin caqasne. Amma garuu kee adeemu.
Maaltu keessa akkan sitti balleessee garuu ifa mana hafe. Qobe wanti si mara san deebii maal ta'e? Imaraaratti garuu wanti kamiyyuu ammas illee waan argamuuf ajajja isheen jechuun dirqametti. Yeroo qabu kun marti ifa mana hawwatu. Ifama si gochuu si kaawwadha. Garuu kan ifama si godhu jechuun waan si ajaju gochuu qofa. Bakkoon kun waan barbaade naa Chaappiliin barsiisan koo manaa nutti kan luukii jaaqabsu kan kokkanshee yoo hojjetu. Simaa kudha amma kana kan kosee naa hojjeta. Maal ishee? Shawanni ilaalu. Jaalli ta'ee illee jetta jaalli isaanii islaan yooyu. Garuu wanti tokko dogoggoraan keessaa fi birraa kan walii gadi. Jattii kanaaf immoo qoricha ishee qotuu hin qaba. Kanaaf immoo ishee dur harka keessa galfachuudhaan qaba. Hai bareeda. Riifam, balleessaa keenya yeroo darbeetiif riifama si gaafachuudhaan hin ta'e. Eeyyeen balleessaan keessa yeroo darbe sirriin ture. Sanummoo barattoota akka tokko taane amala keessa kanaa waa walii galii miti. Eeyyee yoo sirrii fakkan isin tolcha. Tole riifam. Tole riifam. Tole, kana booda hiriyaa taana waan ta'eef bilbila kee naaf laatti. Hin qabu. Nkoosin bilbila kee naaf laa. Hin qabu. Tole maalumaafuu bilbilli kee waa 925 dhimmisaa 60 raawwata. Bilbilaan jedhamni kun eessaa fuutee bilbila kana? Qo'ee dhaabatta. Nageessu jedhu jirsa taasisa. Taasisa. How are you? Nageessu. Al tokko bulchisuun oolu. Afaan Oromoo. Dubbatte. Tole, obboleessa ishii waan rakkoo qabu. Garuu maal taateedha? Baay'ee galatoo amma garuu ifuma fedhaa jabbiinsi guddaa kan qabu. Bakka rakkoo. Bakka obboleessa ishii waan shaakkii yoo bira tura. Siksi galaara. Abboon waa tokko naa galaan ibsi galeeras. Maallaa galaa waa tokko naa galaan dire kutuun irra deemne ilaala. Maali jechaa jirtu? Dubbisaa. Qo'achiis ture. Eeyyee qotuun qo'aa jennaan taa'e.
Kun maal jedha? Galaan jiru. Maan si galaan jiru moo? Lakki irra deebine haa ilaalu. Garuu kanalla. Maatiin sana jiru baay'ee walitti fuuchisuun baay'ee cimtuu hin fakkaatu. Mucaashee kun Ishee haala sana. dhuguma yeroo baay'eetu walitti buutanii maalifidha? Isin anaan hin beektan jechuudha. Eenyummaa koo fi eenyuun akkan ta'e hin beektan jechuudha isin. Hin argitan. Kana ija keessan lammaasiin keessaa baasee harkatti isin baachisuu nan danda'a. Mooraa mana barumsaa kana keessatti immoo boos lama jiru tokko qofaadha. Innis immoo anaa fi ana qofaadha. Dhageessumni tole. Ati garuu maalidha? maafii lindisni qopheessinee abbaan wayii boos keenya ta'u. Kun yaada gaariidha. Akkas taanaan ijoollee mooraa mana barumsaa kana keessa jiran hunda isaaniitti akka ringiin qophaa'aa jiru itti himtu. Yerichaa isin immoo anaan deeggartu. Tole! Si dhukkuba? Argaa jirtu moo? Lifa. Tinggal jadi mana pun. Aku kalau kenapa nih? Kau sih gafu? Tole maal tur? Kita kalau lama pada dana si udan desa. Eeyyena. Kudha lammaffaadhaan bilookii dhumaa deemtee ishee qarqara sana achi dhaqe. Freelance guest. Setengah deh. Doko dana taruh kan? Baik aku. Betul tahu? Oh ya. Sekarang? Kan sedih? Malah guys. Lagi t-shirt aku. Bos kelas ikan anak aja deh, sesuatu. Angkat aja. Bukan apa nak berbuat ini. Lagi apa mana tu sih keren? Baik. Apa tu betul? Soalnya kalau ini kayak biara, masalahnya sawai, budina kalau itu budina kalau mau nanti kan dia satu, budina kalau mau sadarkannya menuju dunia itu kami berarti berapa? Kayak satu sadarkan menuju di dunia di bajale di peroleh ada ini apa mau ya kalau nyari kon budina di safirnya apa cara jadi menulis Kalian ada hotelnya umma amatilnya wanita lain aja. Aman mau pakai lah cuma aja.
afaan oromoo bakka laatamaa jiru sadarkaa afaaniitti wal galee koomichaan sagalee weebsaayitii googilii irratti qixa afaanota warra kaanii duukaa hiikamaa jira. Nurraa ammatti kan eegamu iddoo jirruu fi haala keessa jiru keessa taane hamma danda'amaa ta'e afaan keenyaaf iddoo alamu afaan oromoo bakka laatamaa jiru. Barnoonni keenya guyyaa irraa kan agartu gaaffii yoo qabaatan gaafachuu dandeessu. Tolee kophee gaaffii qabdaa nu gaafadhu. Eeyyee barsiistu. Akka isin nuti maallaqannis ta'e akka amma argaa jirrutti afaan keenya haala bareedaa jira. Garuu afaan keenya kan ammaa caalaa dubbisnee argamsiisuu fi afaan keenya afaan addunyaa godhatu nuti dhalootaa gahee keenya waan taphachuu qabna. Otumaa goonee kan ammaa afaan keenya guddatee argama. Tolee. Qubee gaaffii bareedaa galanni isaanii barii malee namoota qubee afaan oromoo kitaaba nu barreessan keessaa namoota tokko fakkeenya gaarii barannee fudhachuu dandeenya. Fakkeenya Dambaabaa Qajeelaa, Dhaabaa Ogeessaa, Tulluu Guddinaa, Abbaa Gaanaa kan jedhaman namoonni kun namoota qubee afaan oromootiin kitaaba nu barreessan keessaa isaan tokkodha. Kana duwwaatti namoota baay'eetu jiru addunyaa kanarra qubee afaan oromoo guddisuu keessatti gahee olaanaa kan taphatan. Isaan keessaa isaan kun namoota muraasa jechuudha. Nutis akkuma namoota kanaa qubee afaan oromootiin kitaaba barreessinee maxxansuudhaan fiilmii afaan oromoo hojjechuudhaan daarekteerota fiilmii ta'uudhaan illee gahee keenya baachuu dandeenya jechuudha. Ammoo si galeera. Eeyyee barsiistu naannoo garuu kitaaba tokko barreessee namni maxxansuu danda'u nama qaba yeroo jedhu ilaalaa kan qaba. Kitaaba tokko barreessee maxxansuudhaan nama akkamii ta'uu danda'a kan jettee fakkeenyaaf daa'imni xinnooni jechuun daa'imni xiqqoo taatee umuriin ishee waggaa ja'a kan ta'e mana barumsaa kutaa tokko yoo galtee mana barumsaa kutaa tokko galtee barreessuuf dubbisuu sirriitti yoo dandeesse kitaaba tokko yoo barreessite kitaabni isheen barreessitu sun namoota adda addaatiin yookiin namoota gurguddoodhaan ilaalamee fi xiinxalamee fi maxxanfamuu ni danda'a jechuudha. Amma si galeera? Amma si galeera barsiistu. Kun nu barsiisa.